sammuu isaanii duwwaati jechuudha. Warra sammuu horii jechuudha. Isinaan mana eebbistanis dhugaafis na eebbistanis istanis waaqayyo na eebbiseera jechuudha. Hundumti keenya. Akkas. Gaafa nu uume nu eebbise rabbiinis jechuudha. Kanaaf hundumtuu amantii isaanii jaallata. Kamumtiyyuu guyyaa guutuu asirra deemtanii hundumti keessanuu gara naaf gara simataa wal dhukkubsuura maaf kana raawwannaa jedhe ka amma lallabaa miti gaafii na gaafatte waaqayyoof gartee nuti isaaf lolutti hin jirru isaaf wanta jarchutti hin jirru ergaa nu dhufte sana Yesuus Kiristoos barattoota isaa ajaje. Yesuus Kiristoos wal morkuu ni ture Yihuudaatu aji barsiisuu ture. Falminu turan, falmunu ture, itti lallabuu ture, dhuga itti himuu ture. Deemaa uumama hunda lallabaa jedhe ajaja san fudhatteeti. Ajaja Yesuus hunduma isaatu fudheerani. Waan inni na abboomu hundumaayyuu na fudhadha. Garuu akka inni waa gochuu danda'u hunduma isaa amanee. Bari hin danda'u jennee bara. Kanaafuu guyyaa dhufaati isaatiitti inni firdiin kenna. Warra du'aniif iyyuu boolla keessaa kaasee gogaa itti uwwisee dhaabee firdii kenna. Abbaan firdii qajeelaadha isa waan ta'eef kanaaf hin falmadhan. Hundumaa nan taasa bagaafa azala baanii iyyaa oolanii jechuudha. Abshir siin hin jedhu waaqni si bira tokkumaa miti bari hin danda'u waaqayyo jechuutu hin danda'a. Qaamni waa hin dandeenye tokko waaqa ta'uu hin danda'a. Ana gaafii na gaafatina Kiristoos fayyisaa ta'uusaa karaan dhugaan jireenyi isaa malee akka hin jirre ta'uusaa dhibbatti nan beeka. Iyesuus gooftaa gooftotaa ta'uusaa dhibbatti nan beeka. Laal waan jechuu jiru Yesuus karaa miti dhugaa miti jireenya nama agartee karaa waaqayyoon nama geessuu miti jechuutti hin jiru nuti. Yesuus dhuga Yesuus gooftaa miti jechuutti hin jiru. Gooftaa jechuun nama aaboo wahii irratti biyya takka irratti beekumsa wahii irratti hoogganaa wahii takkatti gooftaa jedhaniin. Waan jennuti waaqaa miti Yesuus jechuu jira malee waan biraan jenne. Maali waaqni Yesuus hin ergen jiru? Yesuus Kiristoos du'aa kaasuusaa, jaamaa banuusaa, dinqii gugurdaa argisiisuusaa, samaayii utubaa malee dhaabuusaa nan beekaa, dinqii gugurdaas hojjetee beekaa. Kanaaf iyyuu ani inni jiraataa ta'uusaatti amaneera ani. Urji amanin hin jenne bara malleen. Waan jedhe akkasitti amante waan ati jettu kana wangeelli hin jedha. Waan jedhe amma jechuun yoo wangeela boqonnaa takka si garsiise waaw jettaatu surprise sitta. Waan dhageettiidhaan gurraan dhageessee fi ijaan argan wal adda namaatu jedhan hin sirbiti bo sirba jaalatti bo sirba jaalatti. Lakkanii faarfadhaan sirbu. Waasi akkasi waan fakkeenya biyya lafaati. No dhaggeeffadhu fakkeenya si godhu jira dhaggeeffadhu hin jedhin sirbitan jedhin intala takka sirbu turte. Sirba tokko artisticha tokko jaalatti. Nama muziishiyaan nama muuziqanyaa tokko jaalatti. Gaafa isa argite maal jette jedhan. Oo kana sirbuma isaa dhaggeeffachuurra caalaa jette fokkotaa kan arguurra. Waan jedhe ati dhageettiidhaan sitti mani argaadhaan yoon si argisiise surprise taata. Yesuus Kiristoos ani humaa takka waa takka gochuu hin danda'u jedha wangeelli kan kee ati hin danda'anaan jetta. So akkam godhame? Hin jedhu. Wangeela baasis. Wangela basi. Wangela basi. Ani falmidhaan dhumne jedhe. An falmidhaan dhumne jedhe namoota sinan jaaladha sinan kabaja. Si kabaja bar urji. Falmidhaan. Urji. Waan jedhe maqaa kana namaatu urajaa'i onne tanas bira kaayee si barreesse harka kana wal rukutan kana si nama si barreesse moo ati barreeffate? Isa kam? Isa maqaa kan kee kanin urji jedhu kan ati barreeffate moo nama si barreesse? Ande maaliif namni na barreessa natu barreeffate? Goobas namni kan kooti. Dubbisuus barreessuus hin beeytaami? Dhibbatti hin beeka malee. Ani eenyumaan iyyuu itoo dhufanii kutaa macaafa qulqulluu keessaa nan deebisa. Macaafa qulqulluu biraa qaba ani. Inni jireenya kooti sarara adda bahee jiraachuu waan hin dandeenyeef nan qaba. Abshir jiraadhu ammallee waan jedhe macaafarratti akkuma macaafarratti yoo barreeffame Yesuus ani humaa gochuu hin danda'u jedhe inni dandeessee taaneeti. Yesuus Kiristoos eessatti numaa gochuu hin danda'u jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:3 banadhu wangeela kan kanan jedhu isin immoo waanuma tokkumaa qabatanii deemtu yeroo mara. Okay tokkittiin san waan dhugaati moo waan sobaati? Ani jechuudha. Ati jechuun maal jechuudha? Abantu ustaz bantee adubbistu safaan dhaga'uu barbaanne. Bani bakka tana nakisbis takkitana dubbifadhu deem. Ati isin akka jettan Yesuus ni danda'a jettan. Yes hin danda'a. Hin danda'u jedha inni eenyuun urjiin amanama wangeela.
Yesus ka kan inni dubbatu guttee amantu malee ani nama dhiigaa fooniitiin waan hundumaa gochuu danda'a. Amma fakkeenyaaf Allahan Quraanni kiyya Allahan umaa gochuu hin danda'u kan jedhu argitee caafata dhuftee kuno Allahan kee umaa gochuu hin danda'u naan jetta ani ni danda'an jedha dubbii kiyya fudhatamu waan caafame san fudhatte. Inqoanne kaan isa kana inqoanne waan ta'eef isa kan Okay wangeela qabda yaa urji yoo osoo dhugaa kan barbaaddu taate nama waa dubbisu namni sin shawwadu nama waa barate aabaa caalleen quma taate illee taate waan caafamee jiru afaan oromootitti amaariffaa ingiliffaa miti wangeela kan kee dubbii Yesuus yoo fudhatte akka Yesuus ani humaa gochuu hin danda'u jedha kiristaanaan amana Yesuus hin amana Yesuus danda'a waan hundumaati Yohannis meeqa jettan wangeela Yohannis boqonnaa shan okay baas wangeela Yohannis boqonnaa shan lakkoofsa 30 dubbisi dhageeffadhu urjii 30 Eewa amma wanni baafadhaa ijoollee tanetti. Maqaa isaa. Yesuusitti dabalee. Humna kootii. Boris. Mee dhaabbadhu guddina wanni kun gurbaanurraa dhaabbadhu. Callis ustaaz namoota akkanaa kana afaan isaa qabsiisa. Qabsiisa nama akkana. Callis. Boriif lakkoofsa tokkorraa kaasee dubbisi. Mee ni dubbisa. Deem. Ni dubbisa. Maaluma jedha. Dargaggaa wallaggeeffadha. Abboon darbashuutti hin jiru duraanuu cal jeetta gaafa nuti waa dubbisuu eegalee biyaa jirana. Wangeela waan dubbisu jirru kitaaba madammarii miti kitaaba badhaadhinaatii miti Yohannis meeqa jettan Yohannis 5:30 dubbisi lakkoofsa tokko kaasnee dubbisna tokkorraa ilaa 30 dubbista dubbisi yoo feete asirraa bee bakkuma sana dubbii Yesuus jedhee moo jenne takkita mee dubbisi ka akkas jedha dhaggeeffadha akkam jedhame Yesuusiif kan dhugaa ba'anii jedha mata dureen isaa lakkoofsa 30 akkasuma haa jedhu mata dureen dubbii Yesuus miti dabalee humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Okay boruuf akkaan dhageetti naan farada firdiin ani faradus qajeelaadhoo anoo yaada koo duuka bu'uu hin barbaadu yaada isan argee duukaan bu'a malee jedhe akkasiimi eenyu dubbate dubbii kana Yesuus anaaf dhugaa ba'u jedhe mara. Waaqayyo dhugaa baaf dubbiin isaa yoo Waaqayyoon ati ni dandeessa ati godhi akkas ta'e dhugaa dubba yoo Waaqayyoon ajaje malee fadha isaa raawwata takka raawwachuu hin danda'u jechuudha akka mootummaan tokko hoggonaan tokko jiru kajalaasan ajaja malee waa takka raawwanne Yesuus fadha isaatiin waan raawwatu akka jedhe Yesuus itti dabalee jedhe ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u jedhe moo hin danda'a jedhe. Kan caafamee jiru amma gongeelli quraana ta'uun. Kan caafamee jiru homaa gochuu danda'u kan jedhudha kan caafamee jiru. Okay ni danda'a jedhe moo hin danda'u jedhe. Hanaanuma anaan malee homaa gochuu hin dandeessan jechuusaati ibsisaa. Mee dhaabbadha sillachuudha. Urjii dhaabbadhu wangeelan fudhata kiristaanni biyya lafaarra jiru wangeela fudhatu hin jiru yoo kan fudhatan taate waan caafamee goggoge dubbii Yesuus dubbate. Fakkeenyaaf akkana jedha ani amaariffaa dubbachuus barreessuus hin danda'u jedhee ati dhuftee ni dandeessanaan jechuun dandeessu beekumsa kiyya dandeetti kiyyaanaaf beeka akka hiikamutti bar abumoas akka hiikamutti anaan malee homaa gochuu hin dandeessan jechuusaati akkas hin jedhu kun yaa itti dabali iktisaa akkasi eenyu akkas jedhe Yesuusika isinuu isaan malee homaa gochuu hin dandeessanii gara isaa godhadhu kana keessa warri jirtan afaan Oromoo ni beektaami Lambeek. Ani afaan Amaaraa dubbachuu hin danda'u yoon siin jedhe ni dandeessa jechuudha. Akka hiika isaatti akka nuu galutti baranaan malee homaa gochuu dandeessanii jedha. Urjii amma maqaan kee urjii kootu yoon siin jedhe maal jechuu? Hin dhufin deem jechuudha. Isin nama dhageessanii kanatu badaa bada. Nama dhageessanii maali? Eenyuun dhageeffatu? Jinniin dhageeffachuu jira? Waan isinitti maa isin karakkaruudhaaf isin seenne ani karakkaruun jedhe wallahi isin dhugaa Waaqayyoo tokkicha jiraataa naman taane kan hin dhalanne kan hin duune kan hin nyaanne kan hin rafne kan hin muyne kan dhiira dubartiin taane kakadhe Peenteen wangeelan fudhattu quraanaas hin fudhattu yoo kan fudhattu taate dubbii Yesuus dubbii kan koyoona jaalattan fudhadhaa jedhe Yesuus ani humaa gochuu hin danda'u jedhe moo hin danda'a jedhe. Hin danda'a Yesuus arfii du'aa diigee ka'e ofiisaatii fi yuumaaf hin danda'e. Qoy haa dubbistu mucaan eenyu isin cinaa jirtuun booriif qoy cal jira geeffadhu hin danda'a jedhe moo anis banadhee jira bar. Okay dubbisi. Lafa kana bichatti. Lafa hin jenne bakkuma takkittana yoo takkituma tana fudhattan wangeela guutuu fudhattan.
Iksuma kana qabatanii maaliif nu kana qabatu? Yesuus hin danda'a. Isini rukutu fiqa in fudhatan guyyaa sadiitti du'aa jedhee miti. Aboo lallabina ijo mee dhiirata isanii galcha waan jedhe mee qoy urjii dubbisi maal jedhe Yesuus itti fufee maal jedhe waan isinitti maqaa kaanii waan xiqqoo tokko jechuudha isin falmisiis miti jedhe dhiira wajjin haasawati bakka mutakkisan dubbisi bee maal jedhe mee Yesuus kan koo jechuudha hajjeesii harka murii awwaalii hin jedhu aaninni jireenya ta'uusaa hin jedhu mirga habbaatti ol ba'uusaanis godhu isa bira jiraachuu dhaggeeffadhu ban nama dhaggeeffachuun waa hin falmu jecha nama dhaggeeffachuun beekumsarraa waa dhaggeeffachuun ragaa jechuudha. Eeshi bakka dubbadhaa muutiin godha. Waan si jedhe boqonnuma sana na qofa naa dubbisi Yesuus niin danda'a jedhemo niin danda'a humna kootiin waa hunda gochuun danda'a jedheme hin danda'u jedhe. Nan danda'a jedhe maaliif sababii isaa anaan malee waa gochuun dandeessanii jedhe. Hin dhaggeeffannaa dubbisi. Dubbiste kaa jalqaba irratti. No dubbisi. Isin waan tokko bichaa qabatanii maa deemtan kanuma. Waan okay takkittiin an qabadhe san waan kijibaati moo waan dhugaati? Kijiba miti. Okay eega kijibantiin dubbisi. Waan isinitti maqaa. Dhagaaka. Ila anatti yoo amantan malee homaa gochuun dandeessan jechuu isaatan kanaadha kan hin jedhu akkas o eenyu akkas hin jedhe Yesuus tokko jedhe isuma eeyyeeka eessa jedhe akkas Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 banadheen jira bana fakkeenya sanaatiif barsiisaa jira sin waanuma xiqqoo caafi qabatanii na deemina dhaggeeffadhu ani ittiin dabalu akkana jedha hin qabu sarka Yesuus itti dabalee ani humna kootiin humna kootiin humaa gochuu hin danda'u Abbaa koo irraa akkaan dhageetti naan farada firdiin ani faradus qajeelaadho anoo yaada koo duuka bu'u hin barbaadu yaada eenyu isana ergee jedhe Yesuus humna isaatiin humaa gochuu hin danda'u jedhe moo hin danda'a jedhe urjii sirraa fixe Yesuus humna isaatiin waan hundumaa gochuu hin danda'a nageettiyye kijibe bas nageetti deem okay deem umrii tantee uli anquma sana ashidhiise watakka anjoollee Cafara isin akkanuma jecha wala maal quba qabdan barreeffama afaan Oromoo hin danda'u jedhu hin danda'a yoo jette kun kijiba gartee guyyaa osoo aduun jirtu halkanii jechu anas na buustu malee Yesuus hunduma danda'a so singafa waan ni singafa in jette okay boqonna Yesuus Kiristoos waan barreeffame singaafachuu jira waan ni bare Yesuus humna isaatiin waa gochuu ni danda'amoo hin danda'u Yesuus humna isaatiin waan hundumayyuu gochuu hin danda'a 100%. Okay Aye, thank you. Na dubbisi boqonnuma sana amma ni danda'a jedhe moo hin danda'u jedhe Yesuus. Lafa kanatti kan inni dubbatee fakkeenya biraati. Lafa biraatis hin dheeyta, lafa biraa hin dheeyta. Lafa kana ni danda'a jedhe moo hin danda'u jedhe ummataaf dubbisu. Ummanni ati waan feete jechuudha ummata kumaa fi 600 kanaan agurra haadha geeni. Haadha gaani. Waanuma ati dubbistu sana haadha gaani. Anaa kijibe moo si kijibe? Inki jimneem kan inni dubbatu isaa asirratti ragaa boruuf asittaatu karuu mitiin bar hiikaa miti dubbisi waan caafame jechuun dubbi ittiin dabalin hin hirrisin jedha boru mootum sitti dabala hin hirrisinis sirraa irrata waan barreeffame afaan Oromootiin Aanesmoos eenyu nu barreesse hiikee jira dubbisi hin sodaatin afaan Oromooti hiikoo Ingiliffaarraa Amaariffaarraa hiikuutti hin jirtu Amaariffaarraa Oromiffatti hiikamee jira dubbisi wangeelumaanis sodaan qabu wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 Yesuus itti dabalee ani humna kootiin suuta deemna Yesuus itti dabalee maal jedhe ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u abbaa koo irraa akkan dhageetti nan farada firdiin ni faradus qajeeladha homaa dubbisne yeroo dubbe Yesuus faradus qajeeladha okay Yesuus ani humna kiyyaan gochuu hin danda'a jemoo hin danda'u jedhe hunda gochuu hin danda'a Yesuus waan jedheef qabame ani dubbii kan keen baanu wangeelli Yesuus waan hunda gochuu ni danda'a jedhe bakkee ma dubbiste kun asirratti kan dubbate fakkeenya biraatiif hiisiin jechaa waan fadheefaa jedhu Yesuus itti dabalee jedhe dubbiin Yesuus dhugamoo soba Yesuus itti dabalee humna kootiin humaa gochuu hin danda'u jedhe moo ni danda'a jedhe lafa kanatti kan dubbatu homaa gochuu hin danda'u jedhe garuu immoo humna hojjete garumatti dhiisi boriif borumaaf dhiifadhu garuun kan keechuma dhiifadhu dubbii wangeelaan fudhadha moo dubbii borii teetiin fudhadha
Kan kiyya maal fudhatta dubbii sagalee Infurad ayye kan ke achi keenye. Okay, Yesuus dhuga dubbatami. Eewa. Ni indanda'u jedhee miti humna ofiitiin. Humna waaqayyootiin malee. Akkasi. Faradus qajeeladha. Akkas humna waaqayyoo kamiitiin raawwata Yesuus? Abbaa isaa. Goobas humna isaatiin hin danda'u ati humna ni qabdaami? Eewa. Fakkeenyaaf yoo waaqayyoon humna sii kenne saniin waaqayyoon hin dandeessa waan kana fuudhi waan kana raawwadhu siin jedhe malee humna kan keetiin raawwachuu hin dandeessa waan waaqayyoon fadhin? Hin danda'u. Yesuusis akkasuma goobas allaqe. Thank you. Yesuus humna qaba. Waan feete olii waan feete bagaaga ajaja abbaa isaa raawwannaan waan feete jedhu olii. Okay waan jedhu Yesuus waaqa moo nama? Yesuus ilma waaqayyooti. Waaqa mitiimi. Waaqa mitiimi. Cubbuu biyya lafaaf du'e. Waaqa mitiimi je ilma malee waaqa mitiimi. Yesuus ilma waaqayyooti. Ilma waaqayyo qaba aboomtummaa qaba. Okay ilmi meeqaa jira? Tokkicha Yesuus ilma waaqaa. Goobas waaqayyoonoo meeqaa jira? Tokko. Okay Yesuus ilma waaqayyoo kamiiti? Waaqayyo kam yommuu jettu? Ilma waaqayyooti naan jedhe amma fakkeenyaaf ati booriin intala gammachuuti yoon jedhe ati gammachuudha moo intala gammachuuteeti? Ani intala gammachuuti akka ati jette. Goobas Yesuus Kiristoos ilma waaqayyooti ilma waaqayyoo kamii? Ilma waaqayyo isa samii kana utubaa malee uume isa waan hundumaa gochuu danda'u. Goobas waaqayyoo san malee waaqayyoon biraan ni jira? Waaqayyo tokkicha akkasiin hin tineettanitti I don't know. Garuu namni waa baay'ee waaqessa. Akka keetiin si gaafadhe. Abbaa Yesuusan malee waaqni biraan ni jira? Waaqayyoon waan hundumaa gochuu danda'u tokkicha. Tokkichi san abbaa Yesuusanii mi? Yesuusii mitiimi? Gooba ayya akkasuma tokkichuma san waaqessa. Galatoom maarreen akkasuma jennee bar. Isinis mootii qabadhume boontu. Karaan dhugaan jireenyi Yesuusi. Saana malee gara abbaa dhaquu hin dandeenyu. Abdii jirtanii ijoollee madarasa gabaasa. Aduun bariite osoo sun nagaan isiniif haa ta'u. Jirre. Nagaan ni dhufa keessaa jira. Ilma kiyya kana hojjaasaa hin kasoo dhufe ni dhufa. Qoy simaa wajjin haasawa sida. Hin dhufa bar hin dhufa. Wajjin yoo isinii mijaa'e viidiyoo cufadhaa haasaatti deemaa isin barbaade natti fakkaattis. Ayyee jedhi dubbadhu. Haasayayye. Akkasuma garuu warri jala jirtanis warri keessa jirtanis garuu nagaan gaafadhee jira jechuudha. Akka nama tokkootitti amantii adda qoqqooduun kan ammoo jechuudha. Ishee amma boruu gaafii gaafattee fi kanaaf immoo jechuudha. Ishiin immoo jechuudha. Yesuus hin danda'a, hin fayyisaa, oolchaa waa hundaati. Isin jette ergasii ijoollee shamaraa onnattee waliin caffaruu irraa dhiira akka kan keetii gastii banatee taa'u waliin osoo haasoftee baay'ee sirraa bareeda jedhee yaada akka yaada kootiitti. Maaliif? Anaaf fide namni tokko daan amantii tante nama dhaggeeffadhu maqeequu malee faayidaa hin qabdani. Dhiira teessa waan nuti maraachinee hariinee barumdisiitoo. Dhiira keenya icciitii keessan gayyaaftiif dheessitanii ijoollee shamaraa ol galchitanii ijoollee shamaraa gaafii gaafatamuu hin qabne gaafattan jechaadha. Dhaggeeffadhu ka suuta iyyuu qofaa miti maaluma iyyuun maaltu bade fidde si dhiira caalti dhiira teessan caalti dubartiin baay'een dubbiste dubartiin sammuu qabdu hin dalaydu ati dhiirarra sammuu tante dhiirarra hirkifatte maali ati namaami? Dubartiin sirraan bareedu gaafii yeroo ati gaafattu sirraan bareedu dhiira akka kan keetii waliin gastii banattee ijoollee dhaggeeffadhu mee jeequm na dhaggeeffadhu eenyu si fideeti mana kana yoo haasa'u wangeelan beeytuu meeti wangeela hin beeka dhibbaan si walitti beeka okay waan siin jedhe
Okay, waan jedhe okay na wali bet dhiirti yoo dhufes numa haasa'isina dhiiratee na barbaadu waldaan sitti dhaqa dhiira ta'u dhufu mana isaaniitti numa dhayina amata meeqa si dura haasa'u jara warruma isin dhiira jettaniin kana hundanuu wangeela barsiisa asirratti yoo beeyte haasa'u yoo hin beeyne quraana keessanii funaannee tokkoon immoo isinitti finnee nutu isinii barsiisaa jira bar tokkoon funaannee tokkoon finnee dhaggeeffadhu mee dhaggeeffadhu waaqayyoon waa hunda gochuu ni danda'a takkituma tana baradhu deem waaqayyo waa hunda gochuu ni danda'a moo hin danda'u waaqayyo danda'aadha karaa kamiinuu isa du'aa okay wangeela isa moo'ee dhagaa garagalchee kaa'u du'a isa malee waan hin jiru tasgabbaahii maadaam illeen si dhageessi waan siin jedhe wangeeluma boqonnuma amma isiin dubbiste kana sirri moo sirri miti boqonnaa isiin dubbiste kun sirriidha waaqayyo tokkocha waaqayyo immoo jechuudha waa hunda danda'u Iyesuus Kiristoos karaan jireenyi dhugaani karaan kamuu Iyesuus Kiristoos duwwaadha. Dubbisuu turre lallaba natti lallabisiin hin jenne bara haasawura la waa hedduu haasawura nama dhaggeeffa gurra lama sii kenne waaqayyoon arraba tokko sii kenne waan jedhe siifisi sii kennee jira jechaadha. Wangeela kamiin dhaggeeffata waan gootu dhaggeeffadhu sadarkaa guddaa kennan ustaazni nama kana hunda irratti haasawaa jirta ummata dila kana kaisaa nama kana hunda irratti haasawuu jirta waan ta'eef erganne anaa galcha beekumsa keetii fi kadhiiraatii dhiira ta'eef namni wangeela beeka dubartii ta'eef wangeela wallaala sammuu akkamiin yaadda don't yaadi waan siin jedhe wangeela isiin dubbiste sana boqonnaa kam dubbiste kaniin ani dubbise jedheen ati boqonnaa kamiin dubbistee qabattee dhuftee ishiidhaan boqonnaa kana dubbisi jetteeni ati kuniyyuu wal keessa hin oofini wal keessa hin dabalaqini. Okay amma wangeela hin qabdaa. Kuni koo mu'amuun jedhu bar dubbii kirkire tootaani lolatoon taani. Akkasii boriif sokkee haja abeetu dhufe aniin beekete. No ana garee keessanis garee. Wangeela hin qabdii mee hin qabdaa wangeela. Nuti koo dhaloota qubeeti malee dhaloota wangeela qubee fi qoramaata qoraan sin gaafanne wangeela of biraan qabda macaafa wangeela of biraan qabda hin qabda kenna akkamitti daba kenna lolaan isa waan ta'eef harkaan qaba'ee karaa kamii yoo baanus yoo gallus wangeelli nu harkaan bu'u maaliif dawoo kenna jireenya kenna waan ta'eef Abbo haasawa dheeraa haasawa nuuriin waan santi gaafatan qofa deebisiifi maal isa dawoo keenya maarree keenya namni wangeela qabda moo hin qabdu si gaafatanii deebisiifi. Ni qaba'ee akkamittiin nama. Bakka itti fufaas taas akkasitti haasawu si gaafatan qofa deebisi. Marqoos naa bani Marqoos 12 lakkoofsa 14 naa bani dubbisi. Maal jedha jalqaba natti baani dubbisi. Natti mikaa jalqaba waan inni jedhu Marqos wangeela Marqos boqonnaa 12 lakkoofsa 14 bani. Maal jedha? Dubbisi ka maal jedhuun beekaa dubbisi wangeela keeti. Yohaannis jechuu barbaadanii ustaas. Marqos. Akka dubbistee irraa hubattetti naa ibsa naa godhi kaa. Siif hin ibsu hin dubbista afaan Oromooti hin dubbista sanumaan si gaafachuu deema wangeela hin qabanaa jettee mi dubbisi ummataaf atis dubbisi. Okay. Banatte? Wani? One of you? Maqaa isaa. Tasgabbaa baafachaa jirti. Ayyee. No, jirti jechuu keenya. Yookaan ati baasii fanqasu.
Ani baasii ragaruu shidhumtaa dubbistu malee. Okay, goobas galatoome. Keessa kuttee jirti bar, keessa deemu jirti bar. Ongeelli biraa hin jiru. Gab jetteetti. Rakkan. Wallahi waa rakkannee jarana waanuma keessanitti akkana nama rakkina. Afaan Oromooti isin irraan beekuun irraan beeytanii. Ani gaaffii ani qabu jechuudha. Wantoota gaachana keenya nurkaan bu'u jettee harkaa lafa bu'e fakkaatama lafaa bu'ute barbaachisa. Harkaa lafa bu'uun tasgabbaa ilaa jechuudha. Mee kiristaanuma yookiis immoo pheenxee dhumaa asirratti bahee waa'ee keessan waa'ee amantaa keessanii dubbatee gastii banate akkatti waa'ee keessanaa soo argitaniittu. Amma sa'aatii yaada miti yaa. Amma saniif yaada. Boriif obsi. Waan si boriif yaada kee dhiisi. Yaada kee dhiisi. Ati Yesuus waaqa ni qabu moo hin qabu? Karaa kamis ta'u kamis amma dura haasofne irra miti karaan dhugaan jireenyi Yesuus gara abbaatti kan dhiyaannu yookiis abbaa biratti yookiis waaqayyo bira kan dhaqnu sibir waaqayyo bira kan dhaqnu sibirii nyaadhu. Ayyee. Karaa Yesuus isa nuuf jedhee cubbuu keenyaaf jedhee du'e qofadha. Karaan dhugaan jireenyi hana jedhe wangeela Yohaannis irratti kan du'e. Namaan nu du'e moo waaqaan nu du'e? Namaan nu du'e moo waaqaan nu du'e? Yesuus ilma waaqayyooti. Akka keenyatti foon uffatee inni dadhabbii keenya isaaf gala. Cubbuun keenya isaaf gala. Saafaan Oromoo kana biyya dhiiftee biyya Arabaa deemte moo waan siin jedhe? Waan jee namaatu fannoorra sii boqote moo waaqa? Waaqayyo abbaan waaqarra jira. Ilma isaa isa jaallatamaa Waaqayyo abbaan eessa jira miti gaafa meena dhaggeeffadhu. Waan jedhe boriif. Waan jedhe sibir. Ismaanii dhaggeeffadhu waan jedhe kan fannoo irratti sii fannifame waaqa moo nama? Ilma waaqayyo aboomu cummaa qaba. La ilaha illa. Okay, ati waan siin jedhame obboleessanii qabdaa yoo siin jedhan. Obboleettii moo hin jedhu namni obboleessanii qabdaa? Eewa. Goobas naan jette. Kan fannoo irra sii du'e nama moo waaqa? Jechi Yesuus nama jechuu barbaaddeti. Abboo ani san siin hin jenne kan fannoo irra saqqalamee boqote san siif du'e san waaqaa sii du'e moo namaa sii du'e guyyaa sadiif kan sii du'e san waaqa moo nama? Ilma waaqayyoo Yesuus. Kana sin gaafanne ilma waaqayyooti moo obboleessa waaqayyooti du'e hin jenne bara. Waan jedhe kan fannoo irratti sii du'e guyyaa sadiif du'e san nama moo waaqa? Maaf kana si dhibe? Akka keenyatti foon uffatus hafuura qulqulluudha ilma waaqayyooti. Foonumaan uffadhe namni sibiilaan jiru. Khalaas waan siin jedhe kan fannoo irratti siif boqote san siif du'e san nama waaqa. Kana lamaan keessa iyyuu hin jiru ilma waaqayyo isa hafuura qulqulluudhaan durbee Maariyaam kee. Okay, ilmi waaqayyoo san nama moo kan du'e san ilmi waaqayyoo kan jettu kan du'e san nama moo waaqa? Atamma namaa fi waaqa kana gidduutti garaagarummaa uumuudhaafi. Akkasi ka namni namaati goobazii teenyas maani namni nama waaqni waaqa. Miti? Miti? Ani nama waaqayyo namaa miti mi? Ani gurraacha Oromoo dhiira waaqni dhiiraa miti. Ani ni mul'adha waaqni mul'atu. Waaqayyoon geeddara waaqayyoon nyaatu ani nyaadha ni rafa TikTok irraan ta'a. Walii galee waaqayyo hin du'u namaa du'a. Miti? Akkasuma mi? Kan du'e san waaqa moo nama duuba? Waaqayyo duwwaatu hin du'u jira. Wanta banime Ximooxiyoos eenyu du'e? Maal jettee? Maal jette? Kan du'e san waaqa moo nama? Waaqa. Biyyeen itti haa salphattu. Omaa rakkoon qabu. Okay, Ximooxiyoos banime Ximooxiyoos isa dura lakkoofsa 6 boqonnaa 16 banime. Takki tanarratti siraa xumureenis gara mana barumsaa ijoollee deema. Wait. Thank you so much. Nama jabduu dhalleedha ammoo wangeelan fudhattu malee ati tasgabbiilee nama qabda.
Ximooxiyoos isa dura lakkoofsa jaha kudha jaha. Was you ready? We go to station. Okay. Ximooxiyoos isa dura boqonnaa meeqa? Taap godhaa. Boqonnaa jaha lakkoofsa kudha jaha. You do it. Biyya jettee hin irraanfatin. Biyyatti salphisneemi. Wangeelli Waaqayyoo ni du'oo jedhamu hin du'u jedha. Takkituma tana dubbistee nagaan si biraa miliqan. Kanas ta'u kamis amma kan macaafni qulqulluun jedhu dubbifadheeraati. Yesuus ilma Waaqayyooti. Amma dubbisa. Karaadha dhugaadha. Anamma keessa fageessee beekuu baadhu si ani mucaa. Gobasi. Wallahi sabar. Umaatu mucaa. Karichi dhugaan jireenyi Yesuus. Beekaa siin hin jenne. Natti lallabinka waan jedhe boqonnaa sana dubbisi. Waaqayyo hin du'u jedha. Gooftaa kan. Gooftaan na qabe. Maarree Waaqayyo duwwaatu hin du'u. Okay. Inni ifa homti nuti dhiyaachuu hin dandeenye keessa hin jiraata. Namni takka isa hin argine. Isa arguus hin danda'u. Isaaf ulfinni fi aangoon bara baraan haa ta'u. Ameen. Ameen jedhime. Ameen. Okay. Waan jedhe wangeelli Waaqayyo ni du'a jedhe moo hin du'u jedhe? Hin du'u. Maaloo didde wangeelli. Inni ifa homtuutti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata. Hold on, akkasiin hin jedhe. Aan waan san si gaafan. Wangeelli ati Waaqayyo ni du'a jette wangeelli hin du'u jedhe. Kam eenyu dhugaadha? Siima wangeela. Ati amma gaaffii jabduu takka si gaafa siifan deebisa. Ani amma si dhaggeeffa jira. Siifan deebisa. No. Waan jedhe naa deebisi. Ati akkanaan jette Waaqayyo wangeelli Waaqayyo hin du'u jedha. Ati ni du'a jette dubbii keen fudhadhamoo dubbii wangeelaati dubbii Phaawulos. Dhagayka isa waan jedheef isaniif ittani maati? Na dhagayka. No, waan jedhe. Ati amma Yesuus ilma Waaqayyoo miti moo? Aansan siin jenne. Ilma Waaqayyooti moo miti jetta? Gaaffii kana sii deebise. Waaqayyoon ilmaan qabu. Anaatu ilmaan qaba laa kunoo tokko. Ilmi kiyya afuraffaan shanaffaa kun as taa'u jira. Anaa ilma qaba malee Waaqayyoon qabu ilma. 100%. Ani ilmaan jaha torbaan qaba. Waaqayyo tokko qaba jalaa wajjeesan. Ilma Waaqayyooti. Yesuus ilma Waaqayyooti. Sanuuf jedhee cubbuu keenyaaf jedhee du'edha. Amma itti deebina jessan si deebisa akka ilma Waaqayyoon ta'in si deebisa. Waaqayyoon du'u jedha wangeelli. Ati ni du'a jetta dubbii keen fudhadhamoo ka wangeelaati. Akka jettatti na hubatteetu kana ta'ee intini naan mormita malee ati. No. Sinu jechuun akkana wangeelli Phaawulos erga ammas dubbiste kun Waaqayyo duwwaatu hin du'u jedha. Ati ni du'a jetta wangeelli hin du'u jedha kam fudhadha? Filannoo kiyya fudhadhu jettes keetumaan fudhadha jee. Ka wangeelaa fudhadhu sanii fudhadha. Kamiin fudhadha? Waaqayyo abbaa ilmaa hafuura qulqulluu isaan kun tokko si galee. Mucaa afaan Oromoo beektu? Si kabajeen si gaafa jiran waan si jedhe. Ati daqiiqa muraasa dura Waaqayyo du'e waan siin jedhe an ragaan si fidaa ragaa fiduutti hin jirtu afaan kee qofaan haasofta waan jedhe Waaqayyo hin du'u jedha wangeelli ati ni du'a jetta kamtu dhuga wangeelaa dhuga moo si dhuga? Abdiitti fakkata seentee normaalii fidadha tanaan raadhis. Qaaliin yaalaa Yesuus dhugaadha. Ati yoo ta'u aduun illee deebii gara gooftaatti si fayyisa Yesuus. Deema nama waaqessu nama dhaala qaama saalaatiin dhalateen waaqessu dhiiran waaqessu dhiira akka kiyyaa. No, never. Yesuus hafuura qulqulluu. Ustaad dubbadhaa fakkaa. Let's go baba. أستاذنا كم تاني جو؟ أيه أستاذ طاهر جرتو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جرتو نجا كيسني؟ نجا جر الحمد لله. كم جرتم فيوما؟ يا نجا الحمد لله ربي قالني هقوم. أي اتفوفا أنا ودوأت ولا في بالبلا ديمين أستاذ فتني. إن شاء الله اتفوفا أستاذي. إن شاء الله. أي شالم بلوتنو. إن شاء الله كتبالي أي شالم بلا. الشالم. إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي جعل الإسلام نور الحياة والممات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه أئمة الأمة، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إيجا أبليوان كينيا كان كريستانا كم جرتان نجا كيسني ور مسلمة نجين رحمن بركة ربي كان جنن هنكم نهون دكيسن التاجرات. الحمد لله ربي يبغلني هاجهو كان دد بيسي بك كانتي والنوغر سيسه كان إرجع إسلام الله وليف نودا برسيسه كوارا كريستانا غريلة هكوبا تشيسه غرين هك نيجالو في ده كانوا متين غرام ميديا مرتاني غوغا فلمن قلبي إنسان اللي ربي هاجيسو دان دي لغا كرا إسلام ما مئة إسلام ما ربي سانا نما تشيسو جدا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت كتاب نكينا أورجينال اللي أكبو يتجرو ergabuu fame waggaa kuma tokko dhibba afurii fi 45 ollaa kofsiiseetiin hin jiru. Kanan garraatti tuqaan takka jechi takka yaadni nama tokko ittiin dabalamin kitaabati ka rabbi hanga garraatti qabu kitaabul mu'jiz kitaaba dadhabsiisaa addunyaa tanaa kan icciitiin samii fi dachii keessa jiru kan yaadni isaa waliif faallessin nama aqlii qabuuf nama xiinxalluuf afalaa yaaqiluun afalaa yubsiruun afalaa yatadabbaruun كربين جدي قرآن كيسة تلبت وري أقلي كابو يو كيس تجدي بو إيه إلالة كدو غنغورا تك كيسار غندن دينه إسا كيسة تمال جدي نتما إما نبي الله عيسى المسيح إلما مريم كان كوري كريستانا يروتكو نوجة فني فم نوجة عرسا كفل نوجة وريقا مغود لبو في جدني يو كان مو واقعتو دو إني دو يسمى لإني فني فميسون واقع سان جدن سن تقفى أملا واقم مانقب إنما يتويون دياتو نجرو قوان تيف إني قرآن يرو دبتو مالجل ومن أصدق من الله إن يرو رب رأي يتو دقا دبتما إن يتو رب رأي دقا دبتما كرب رأي دقا دبتو نجرو بر كتاب ساكي سمالجل ما المسيح من مريم إلا رسول قد خلت بر المسيح عيسى علم مريم كوني إرقمتون إسدور دبران سمالي هما متجل اتفو في مالجر كان يأكلان الطعام عندهم جري لمنو هنياتو جد إنو جري لمنسون هذا في جاسوس إنو ما جري لمنو هنياتن جد نياتني دوغاني رافني لال هنيات هنوك نمني نياتي إرغدو جيبو دي سدي مجنان من فنچاني دي مشنتبيتي كنافو واقعيو نياتي دوغي من هماما بربادا شنتبيتي بربادا توليتي بربادا كانت تناجم رب سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى إني كوني تنقوتو يونيفرسي كن ديسا أومي إنما نياتات سنجم رفيت سنجم فنفمت سنجم نمت تجرمت سنجم أمل لسا أمل لهم ماتي متي وممتو تسات فكات ليس كمثلي شيء ونسو النجد أني ويتون فكات وجد كتابني أمنتي برالي كانوا مدبتا ومتون فكات وجد ماذا قدس اللين ربي ومتون فكات وإسا فكات ننجرو جدا قرآن اللين سنو جرب مو إيسا في دنيت نمت دالتي نوجة فنو قبرة توري ارغسي قبري كيسا اللي توري اچي كأي اچي مرق أبانو تائي نوجة عرسا كفالي چبو كين نمالي اكستي أكمت كن هندي تاما ما متان نغان كبو أقلين انجرو ما أفلا يتدبرون انتين تلتاني ما كان وان انفكان نمي وان أقلين نمان فرن وان أقلين نمان فرن مي أكمتي نما فراتشيس دندسو أكمت فراتشيس دندسو ما المسيح من مريم إلا رسول قد خلت إن يرجم ربي وفجر ربين هذا في إن اللي نيات ندو غنيجر كتاب ما قرآن اللي كان يجر كتاب نكسر اللي كسب جرابر نما بيلا وبر دبره ويا فرتم هفيل كان فرتم ولد دابه سومه سنبود بيلا كنيات تهاجم كما سأقول كيسن بكمه كت بيلا ويسان وفمر كنيسو إسنمو في الدنيا ربي جتن namni yoo nyaanneen beela rakkata erga rakkatee beela jedhee mootu maalta nyaata barbaada nama waan firee mukaa gubbaa hin jirre hin beeyne muka laalee firee irraa nyaadhe inni hoyita dhaqu waan takka ofirraa hin qabne
isaan akkamitti rabbi jedhamame inumaayyuu wallaalee waan achirra jiru addaan hin beekne rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala waan fagoo beeka garuu yesus waan fagoo hin beeku rabbiin keenya uumaa hundaati yesus kristos garuu uumamaadha yesus kristos nama macaafni keessanillee akkasuma jedha kanaafu daandii dhugaa kan sirrii san barbaadde taanaan yesusin bakka rabbiin isa kaa'e sanii kaa'e ati immoo fuutee waan kitaabni hin jenne fuutee asii bira ol dabarsite kanaafu kam sirriin silaa obboleettiin ta'e nareeftana waaqayyo fannifame jette wal iyyaadu billaa waaqayyo fannifame waaqayyo du'e jettee bar waaqayyo du'e jettee bar silaa waaqayyo du'e namni tokko hin jira maa silaa waaqayyo du'e maal gootaa tiktook irra teetta jira hin jirtu yoo tana eenyu si dhiisaree erga inni du'e silaa isa ajjeefte eenyu si to'ata eenyu si roobsa dhugaan sitti ma bar dhugama bar abu musaab abu muwaaz osoo waaqayyo du'e amma eenyutti tiktookii kanarra kateenne haasofnu nu godhe amma Injirtu TikTokiin anu injiru sila. TikTokiin injiru sila addunyaaleen injirtu. Maaltu jiraayu sila waaqayyo ajjeefte jiraatte jechuudhaati. Ajiib wallaahi. Maal jechuudha mee aqliin akkanaatu ni wallaahi Amaanu'eel geeffamuu qabdi aqliin akkanaatuun. Amaanu'eeliin Paawuloosiin faa geeffamuu qabdi Amaanu'eelitti yaaluu qaban namoota akkanaa kana. Nama rabbi du'e jedhu wal iyyaadu billaahi takkaan dhageenne bara. Hattaa nahinumaa sami'naa bin aabaa'ina alawwaliina ka jarri jette san. Nuti takka Pente biraa irraa takkaayyuu hin dhageenye waaqayyo ajjeeftet rabbi du'e nuuf fannifame a'uudhu billah hin jiru wanni akkanii obboleewwan keenya kanaaf rabbi tokko yesus ergamaadha sanuuyyuu ergamaa keessayyuu ergamaa kamii ergamaa keeti miti yesusii fi oromoon hariiroo takka waliin hin qabdu yesusii fi peenteen hariiroo takka waliin hin qabdu yesusii fi ortodoksiin hariiroo takka waliin hin qabdu yesusii fi adventistiin hariiroo takka waliin hin qaban Yesuusii fi Joovaa Wiitnesiin hariiroo takka waliin hin qaban. Maalis si beekayyo ati Oromoodhaan Yesuusiif hin ergamne hummaan warri peentee kun halkanii guyyaa Yesuus yaadinaal karaa irrattis ba'an miidiyaa irrattis ba'an Yesuus geetaanu amlaaknu du'eera fannifameera ajjeesanii ammoota nafannoo gubbaa kaayan achuma ammuma qabrii seene jedhan achuma qabriiyyuu bahee lixa jedhan asumattuu foon uffatee dhufe jedhan asumattuu waaqa ta'e jedhan asumattuu nyaata jedhan asumattuu rafa jedhan amala namummaa jedhan fidan kana hunda waaqa guutu jedhan nama guutu jedhan fidaa jennaan achi buute miila bakar waare homuu hin jiru asuma awwaara kaasaa oolan malee macaafa keessa tasumallee hin jiru. Inaasoo Eebbaa akkam jirtu? Jirtu. Iyyasuus Kiristoos waaqni du'e waaqa santu du'e. Yoo macaafa qulqulluu keessaa teksiin siilaadhu naman tatee daaroo waan jettu waaqayyo du'ee jette daaroo yesuus waaqayyotu du'ee jette masqala gubbarra fannifame mee bakka waaqayyotu masqala gubbarra fannifame macaafa qulqulluu keessaa ibsaa sii kenna. Ayyee waaqayyo fannifamee jira ka jedhu dafaa fida. Xaahir. Yaa. Xaahir. Nin nagaa obboleessoo. Xaahir. Okay. Nagaan siifa ta'u kam? Darabbii siifaa ta'u. Jirtaa? Ani jira. Inni fannifame masqala gubbarratti waaqayyo namoo nama. Hayyee ani deebii macaafa qulqulluu keessaan sii kenna waan ta'eedhaafi. Deebii naa kennita inni fannifame san irra walii agallu waaqayyo moo nama? Obboleettiin ta'e waan ati irratti haasaa jirtuun kallattiin deebii sii kennan. Maa dhaggeeffadhu kaamma kun obar gaaffii si gaafadheera bar. Gaaffii sana irraa deebiin alaata. Inni masqala gubbarra fannifame suni waaqayyoodha moo nama? Waaqayyoodha. Ayyee inni masqala gubbarra fannifame waaqayyoodha ka jedhu mee fidi. Waaqayyo fannifameera ka jedhu baasitii ragaa naa kenna. Ragaa qofan barbaada. Akka gootu wangeela Yohaanis boqonnaa tokko rakkaasi wangeela Yohaanis tokko. Daaroo naa kenni qofaachuu nama akki gootanu ilaa jira keenya akki gootanu namni isinitti haasa'aa jiru nama tokko isinis nama tokkoon haasawaa namni kaan wal jedhan dubbatina dabareedhaan ni haasoftu hundi keessaniifuu dabareen ni kennaman ni haasoftan eenyu wajjin haasawaa jirtu Ustaaz Xaahir? Daaroo tanatuyyuu waaqayyo fannifameera jette. Kafannifame waaqayyo jettee isiin naa kennitu eebbaa haftee immoo eebbaa ati nu obsigaa eebbaa ati obsiiti obsi daroon ati murtu. Akkaan. Akkasi haftee cufadhu ati. Waaqayyo fannifameera jettee. Situ fannise moo waaqayyoon mee ragaa baasii nu garsiisi ka?
Sila waaqayyo fannifame jetta sila TikTok irratti jettee haasoftaamma waaqayyo fannifte mee waaqayyo fannifame ka jiru macaafa keessaa baasii naqaqqabaa jira yaa jamaa ana biraa qaqqabaa jira sagaleeni yoo isin dhagaamaa irratti taaptaap godha jazakumullahu khairan ana biraa qaqqabaa jira na biratti ni dhagaama ammoo daaro Oye. mee waaqayyoon fanniftee TikTok irra taa'aa jirta mee waaqayyo fannifame sanii macaafa qulqulluu keessa waaqayyo fannifame ragaa fidime amma ragaa amannakaa jecha kee dhageenye amma deebi'eeyna macaafarraa ka macaaf quddus Wangeela Yohaannis tokko kaastee gaafa dubbifattu jechaadha. Waa'ee fannifamu Yesuus Kiristoos caafamee jira achi keessatti boqonnaa isa qabachuu waan barbaade wangeelli na bukkee jiru garuu barbaade si ibsuu nan danda'a Yesuus dhuguma fannifame. Fannifame immoo obboleetti Yesuus fannifame naan hin jenne waaqayyo fannifame naan jette waaqayyo fannifamee jira kadhu qofa baasiin agarsiisa. Yeroon wal sobanii fi wal shawwada sun hin jirtu amma macaafa sibira jiru keessa baasii waaqayyo fannifame jette bakkuma waaqayyo fannifame jedhu baasiin agarsiisa. Dafi. Daqiiqaa takka qofa qabda. Ajaa'iba qabdan waaqayyo fannifameera sanuu waaqayyo fanniftanii waaqayyo fannifamee TikTok irratti jettee haasofta waaqayyo fannifamee roobnuu dhabame kaa jireenyuun jirtu ati waaqayyo fanniftee akkamitti TikTok irra dhuftee yibbo ayyee mee dafii baasii agarsiisi daaro. Ani hin jirru yericha beektamini hin jirtu matu. Ana haasaa jira kun wallahi jira TikTok irra jira si hojii haasa'u jira wallahi jira kun si hojii haasa'u jira. TikTok irra fannifamee ta'ee atuu. Waa'ee fannootti miti daaro. Waaqayyo fannifame jette bakka waaqayyo fannifame qofa baasii agarsiisi hin jedhe. Okay, ilaalaan jira sitti ni maaqo. Iski naa obsi. Ayyee si obsaara. Ajaa'ibuma dhufe bu'aala. لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون بيّن انت أصل فتوجة ديبر أستاذا لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ملسي سوال لي واقعيو سوال لا أكذا بر والعياذ بالله نما أول لمالي واقعيو أول لبو Inni du'aa keera har'a boolla keessa hin jiru. Waggaa 2025 duradha kan inni du'e. Yoomi as ilmi namaa nama ajjeesu waggaa 2025 duradha.